Hi guys, kamu bultani fayyaa keessanii nagaa keessanii har'a salaaxaa hojjannaa waliin ilaalaa isiniin jedha obboleewwan koo. Amma walitti makuu yammarraa bagdanuus itti godhannaa achirraan keekambar isa adiidha jechuudha itti goonaa achirraan qaaraa itti godhannaa achirraan immoo kaarotii yookiin hundee diimaa itti godhannaa jechuudha. Achirraan shunkurtii baaroo shunkurtii itti godhannaa jechuudha. Achirraan timaatimii itti goonaa jechuudha. Dhuma isaa immoo kas itti goonaa jechuudha. Kas itti goonaa egaa itti goonee booda immoo waliin makannee ilaalaa isa booda dibsi burmeen itti godhannaa hamut loomii itti goonaa zayituun itti godhannaa dhuma isaa immoo waliin maknee ilaalaa jechuudha. Akkasii isiniin jedha warri godhachuu barbaadan ilaaltanii godhachuu hin dandeessu isiniin jedha obboleewwan koo. Kana fakkaatti warri salaaxaa hojjechuu barbaadan ilaaltanii hojjetachuu hin dandeessu isiniin jedha. Amma waliin makannaa.